kabajamtoota daawwattoota michituuf nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu. Michituu biitiin gaa qophii keenya tokko jennee eegallee jirra. Maarreegaa akkuma isin beektan michuuntu qophiileen irratti xiyyeeffate hojjetu waa'ee jaalalaa irratti dhagaa hawaasa keenya keessattis immoo namoota baay'ee biratti jaalalli iddoo olaanaa fi miira addaatiin dhagaa kan inni ilaalamu. Nutis sanuma sababeeffachuudhaan namoota tokko wajjin turtii taasisnee jirra. Eeyyaa margee akkuma ammatti kaastee waa'ee jaalalaa yeroo namaaf gaaffii dhiyeessitu muuxannoo qabanirraa kaanii akkasuma immoo hiriyoota isaaniirraa firoota isaaniirraa waan argan waan dhagaanirraa kaanii wantoota isaanitti dhagaame kan isaanii ibsuu danda'anii yaada kennuu danda'anii nuti shigaa'ee kanumarraa ka'uun hawaasa keessaa namoota tokko waliin turtii taasisnee jirra. Gaaffii waa'ee jaalalaa wantoota nama bohaarsuu danda'an akkasuma barumsi irraa argatamuu danda'a jallee gaaffilee gaggabaabaa tokko gaafannee jirra. Egaa namoonni kunis yaadatti dhagahamee muuxannoo qabanuu qooduudhaan gaaffii bohaarsoo gaafataman kana deebii nama bohaarsuu yookiis immoo irraa baratamu deebisanii jirru. Turtii bareedaa qabaannee jirra. Egaa daawwattoonni keenya qophii kanaa kan daawwatanii irraa baratan jennee gamanumaan affeerra. Egaan daawwattoota keenya iddoo jirtanitti qophii nuti ammaa isiniif dhiyeessinu kana irraa barachaa akka itti bohaartaniif gamanumaan gara qophichaatti isin dabarsinaa. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Maqaan koo Daawit Indaashawoon jedhama. Hojii an hojjedhu immoo hojii dhuunfaati, hojii giraafiksii diizaayiniin hojjedha. Dabalataan muuziqaas nan hojjedha. Maqaan koo Margaa Balaachoon jedhama. Hojiin koo hojii dhuunfaan hojjedha. Hojii dhuunfaan hojjedha jechuudha. Ani obboleessa keessanii Solomoon Jaallataan jedhama. Waldaa Kiristaanaa Warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota Oromoo Finfinneetiin tajaajila. Maqaan koo Naatnaa'el Waltajjiin jedhama. Barumsa barachaatiin ture amma xumureen jira. Hojii immoo yaa'u kanaan dura kanneen keessa hojjechaa ture ammas achumarran jira ammaaf yoo Waaqayyo jedhee sakaanattis darbuudhaaf hin jedha jechaadha. Attam ooltanii nagaa jirtu. Maqaan koo Astariidha. Ani as Finfinneen jiraadha. Mucaa nan qaba. Abbaa manaa koo Neqemtee dhufe. Nama Neqemteedha. Ani asittiin dhaladhee kanaaf afaan Oromoo nan beeka. Afaan Oromoo haasa'uu baay'ee namatti tola. Nama gammachiisa. Finfinnee keessa ijoollee afaan Oromoo isaan afaan Amaariffaa baru. Afaan Amaariffaa haasa'u. Kanaaf kun baay'ee nama gaddisiisa. As Finfinnee keessa akka ijoollee afaan Oromoo haasa'anii isa kana jabeessuu qabna. Maqaan koo Faarfattuu Asteer Tasfaan jedhama. Gaheen hojii koo hojii fayyaarran hojjedha. Maqaan koo Ayyaantuu Solomoon jedhama. Injiinariidha. Jaalala jechuun anaaf Kiristoos jechuudha. Nama gidduuttis jaalalli Kiristoos hin jiraata. Waaqaaf nama gidduu akkuma jiru namaaf nama gidduus jaalalli Kiristoos jira. Akkuma Kiristoos nu jaallatetti unis walii keenyaaf kan sheer goonuudha. Anaaf jaalala jechuun akkasi. Jaalalli akka hubannoo kootitti walitti dhufeenya miira irratti hundaa'e kanii lubbu qabeeyyii lama gidduu meebi bineensas ta'uu danda'a, namas ta'uu danda'a. Walitti dhufeenyi lubbu qabeeyyii lama gidduu jiru jedhee yaada. Ishee jaalala jechuun kennaa Rabbiin biraa yookaas Waaqayyoon biraa dhala namaatiif laatamedha. Jaalala jechuun akkan yaadutti jaalala jechuun nama uumama kan biraarraa kan itti adda kan taasisu jaalalli keessa isaa jiraachuudha. Jaalalli waliif isaatiif qabu jechaadha. Jaalala jechuun gabaabaadhumatti kennaa Waaqayyoon biraa namni akkasitti tola argate jaalala jedhama. Jaalala akka ani hubadheera. Kun akka nuti hundi keenya namaadha. Hundi keenya balleessa qabna. Hundi keenya waan gaarii qabna. Jaalala jechuudha ani accept godha. Ati yoo waan balleessite iyyuu
Iyyee accepting godha siin jalladha. Yoo waan gaarii gootes yoo waan balleessite iyyinoo ani siin jalladha. Iyyinoo. Anaaf jaalalli anaafi humna guddaa jabaadhaa fi dhugaan yookaan immoo uumaan kennaa dinqiidha anaaf jaalalli. Inni kan biraani jaalalli haal duree tokko malee yookaan immoo sababii tokko malee kan namni ittiin wal jaallatu kennaa uumaan namaaf kennedha. Gosooti jaalalaa jaalala Kiristoos ilma namaa jaallate, jaalala maatii, jaalala hiriyaa, jaalala obbolaa, jaalala saala faallaa gidduu jiru. Jaalalli anaaf waan guddaadha. Jaalala gaafan ibsu jaalalli gosa baay'ee jira. Jaalalli maatii jira. Jaalalli obbolummaa jira. Jaalalli hiriyummaa jira jechuudha. Akka yaada goote akaakuun jaalalaa baay'eedha. Jaalalli kan jaalalleewwanii jira kan miira irratti hundaa'e jechuudha. Jaalalli maatiin ijoollee isaanii jaallatan jira. Inni guddaa hangafa immoo jaalalli ittiin Waaqayyo biyya lafaa jaallate jira. Kana faara jaalalli hiriyaa kan obboloota akkasii jira jechuudha. Akaakuu jaalalaa kana namoonni akkaataa baay'eetti ibsu. Inni kaan 12dha, inni kaan 8dha, inni kaan 4dha, inni kaan 5dha. Akaakuun jaalalaa yoo tarreessite tarreeffamee numu garuu isa 5 jedhamu sanatti walii galanii warri Giriikii isa isaan kaasanii inni tokkoffaani agaappee isa jedhamudha. Agaappee jechuun jaalala namaa fi Waaqayyo gidduu jiru unconditional love isa jedhamu jaalala sababii tokko malee iyyuu jaallatamudha. Inni lammaffaani fiiliyaa isa jedhamudha. Fiiliyaa jechuun jaalala firaa yookaan immoo friendly love isa jedhamu. Inni sadaffaani Iroos isa jedhamu. Iroos jechuun jaalala miidhaginaati. Miidhagina jechuun namni miidhagina irratti inni kaan funyaan ilaalee jaallata, inni kaan mataa ilaalee jaallata, waan ta'e tokko ilaalee jaallata namni. Inni kun gaafa miidhaginni sun iddoodhaa badu duukaa waan baduu danda'udha jechuudha. Inni kan biraani storge isa jedhamudha. Storge jechuun jaalala maatii yookaan immoo family love isa jedhamudha. Inni kan biraani filaatuuliyaa isa jedhamudha. Filaatuuliyaa jechuun of jaallachuu yookaan immoo self love isa jedhamudha. Jaalala iddoo mashanitti qoodeen ibsaanii isa kanaadha jechuudha. Ishee akkuma ati dubbatte gosi jaalalaa gosa garaagaraa jira. Akaakuu garaagaraa qaba. Isaan keessaa muraasa dha'uudhaa fi jaalalli waaqaa jira. Jaalalli uumaa jechaadha. Jaalalli haadhaaf abbaa kan maatii parentis love inni jira. Akkasumas immoo jaalalli hiriyaa namummaa akka jira. Jaalalli dhiiraaf durbaa jira. Jaalalli biyyaa jira. Kaanis maqaa dha'uu dandeenya garuu hundumtuu isaan kana jalatti hammatamuu danda'u. Gosoota jaalalaa kana jalatti hammatamuu danda'u akka yaada kootitti. Faallaa kana kan akka itti ibsutti jaalala umuriin fiduudha jedhee yaada. Akka abbaa sanaatti ariifatee kan jaalala sanatti deemu jiraachuu danda'a. Suutas immoo yeroo keessa kan itti adeemu jiraachuu danda'a. Jaalalli sun immoo wal beekuudhaan yeroo baay'ee waliin fudhachuudhaanis ta'uu danda'a. Argaa al tokkootiinis ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin bakka barumsaatti ta'uu, bakka hojiitti, bakka oolmaatti, bakka garaagaraatti ta'uu danda'a. Walitti dhufeenya namoonni sun lamman qabaatan dhufuu danda'a jedhanii kan yaadu. Sila sii kaasuudhaaf yaadiin ture. Akka namummaa sanarrattis dipendi ta'uu danda'asin jedheen ture. Namni tokko barumsa kootiif iddoo laadha jechuu danda'a. Amman akka kana galuutti amman bakka sana ga'uutti jedhee waan limited of godhu jiraachuu danda'a namni tokko jechaadha. Amman iddoo sana ga'uutti malee iddoo waan akka kanaa keessa jireenya akkasii keessaa hin seenu jedhee of amansiisuu danda'a namni tokko. Inni kaan immoo akkuma callisee of free of godhee saatima itti dhufetti saatima nama sanaa wajjin walii galetti jaalalli isa qabuu danda'a malee umurii irratti baay'ee waan intana jedhu natti hin fakkaatu. Jaalalli maatii jaalala abbaan haadhaaf qabu haati abbaadhaaf qabdu abbaan ijoollee isaatiif akkasuma ijoolleen abbaa isaaniitiif
haati ijoollee isheetiif akkasuma immoo ijoolleen haadha isheetiif kan isheen qabdudha. Anaaf akka yaadutti jaalala waaqayyo kennaa guddaa godhee lafa kanarratti kan inni nuu kenne jaalala maatiidha. Kanatti baay'ee nama naa. Jaalala hiriyaa jechuun jaalala waaqayyo waliif namaaf kennudha. Jaalala dhugaa wal jaallatanii karaa gaariirra wal geggeessanii dogoggora walii walitti himaa jaalalaani karaa gaariirra wal qabatanii deemanii guddina walitti gammadanii jijjiirama walitti gammadanidha. Jaalala jechuun anaaf hiikaa guddaa qaba. Jaalala hundumasaa waaqayyo namaa kenna. Hiriyaas waaqayyotu filee namaa kenna. Inni waaqayyo namaa kenna immoo kallattii kamiin maatii keessa yoo ta'e hiriyaa keessa yoo ta'e gara waan gaariitti kan si geessudha. Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Hiriyaa gaarii qaba maatii kootiifis waaqayyo haa ulfaatu jedha. Jaalalli naqabee beeka jechuu baadhu garuu yeroo barattu haayiskuulitti ta'u eeriyaa barnootaa irratti kiraashii isa jedhamu yookaan immoo nama yeroo laaltu attenshinii kee keessa seentu qabaachuu dandeessa. Kan dhokatti hordoftee ilaalaa ooltu jechuudha wanta akkasii faan uumamu. Exactly qabeemaan raasee dha wanti yaadu tokko hin jiru. Sirriidha akka tasaa hiriyaan koo tokkotu dubbatu dhageen beeka. Yeroo ishee jaallatee jirutti yeroo nyaata nyaadhu saaniin irratti nyaadhu irratti footoo ishee natti dhufa. Yeroo buna dhugu shinii itti buna dhugaaru keessatti footoo ishee natti dhufa. Lafani itti ishee arguu hin dandeenye sammuu koo keessaa hin arganne. Amma kanatti dhiibbaan irratti qabaa jedheetu haasoo dhageera. Kanaaf dhiibbaan isaa ulfaataadha. Jaalalli kun eeyyee naqabee beeka. Jaalalli naqabuun isaa hiriyaa tokko argee yookaan akka carraa ta'e silkiidhaan wal barree silkiidhaan argaa wal barree booddee ani dursa seenaa ishee namarraa qoradheen beeka. Namootarraa nan beeka. Darbee immoo FB'dhaan argeeranii kanaadha jechuudha. Wanti natti dhaga'ame qaamaan utuu hin argin dura sagaleen anaaf isheen jechootan waliif deddeebisnu jechoota bareedaa ture. Sagalee gaarii ture. Isheenis yaada koo fudhatteetti pozitiivii yaada sirrii jetteetti ishii jetteetti achi keessatti jaalala kana fa'aadha jechuudha. Anatu jaalala qabe malee jaalala hin qabne immoo kanaatti. Hidhadheen qabeensi jedhama. Dhugaa dubbachuudhaaf jaalalli naqabeera sin jechuudhaaf hin danda'u. Sana jechuun egaala. Hiriyaa qabachuunaa fi jaalala jechuun akkan sila sin jedhedha. Jaalala jechuun bakka nama sanaaf hin diriira, nama sanaaf nan du'a, nama sanaaf akkas hin ta'a isa jedhan sanatu intanaadha malee akka hiriyoonni dhiibbaadhaan keessa si gashuu danda'u fakkeenyaaf. Ofii keetiinis kan itti intanaayetu jiraachuu danda'a. Dhiibbaa hiriyaatiinis dhiibbaa garaagaraatiin waan keessa galee keessaa ba'ee jira. Sana jechuun garuu jaalalli naqabee jechuu koo miti. Yaa'u bakka umuriin tokko ture. Umurii isin irra dabartan tokko. Hundumti keenya beekna. Ijoolleen gaafa barattoota turre tokko abaluu bira dhaqee akkas gaafa nuun jedhan jennu. Illikii wal qabsiisneetu kan sana keessa gallee. Anaaf garuu tapha ture. Mucaa sanaaf immoo nagaras ta'ee ture. Angaruu baay'eetti deemee mucaa sanas miidhuus gatiin barbaanneedhaa fi dafee keessaa ba'eera. Anaan nan qabne jechuu barbaadini. Hiriyaa qabattee turtee isa dhufi eeyyeedha. Garuu jaalalli si qabee ture lakkii. Ilaaluun ayyaatu naqabee ilaale natti tola garuu baay'ee. Gina ammoo wanti naqabee jechuun warri kaan yoo nama sana argan malee yoo nama sana wajjin yeroo dabarsan malee yookaan namni sun yoo intanaaf jedheef malee kan kophaatti of baasan adda kan of baasan jiru kan nyaatni naan nyaatamu irban naqabuu didee sana naa ta'uu didee kana naa ta'uu didee kan jedhan hin jiru. An jaalalli kan naqabeen turre kan isin jedhee fi nyaatas nan lagne nama nas cufsiisne kophaas nan teessisne waas nan goone jechaadha. Akka sinsila dubbattan nama sana wajjin waan baay'ee turre hin qabnu dafnee keessaa baane jechaadha. Miirri jechuun wal barbaaduun jiraachuu danda'a ta'a. Garuu ani keessan turuu hin barbaanne jechuudha. Jaalala keessa amma turaa deemteetti nama sana wajjin sirriitti walitti siqaa deemta. Amma walitti siqaa deemte sanattis immoo namni sun jaalala siif qabu ho'aa deema atis keessa galaa deemta. Saati sana irratti immoo keessa baay'ee seenuu gatiin hin barbaanneedhaa fi wanta sana yeroodhaan akka dhaabbatu godheera jechaadha.
Nama jaaladhee ture miirri ishee akkam ture isa jedhuudhaa fi na cuftee turte completely ani bakka asirratti dhaabbatu manaan jedhee gaafa wanta sana gargar kutnu gaafa dhaabbisnu nan dubbistu deebitee gaafa deebinee immoo bakka walijjiniin haasawatti kaanu bakka akka baay'ee aartee turtee fi akka waan inni baay'eetti yakkeettidha kan isheen naaf kaastee sanaaf immoo dhiifama gaafadheeranii jedha. Gaafani murtoo sana murteesse akka hin gaabbine gatiin beekuudhaa fi waan tokko hin gaabbine isa mucaan sun saayikoon ishee yookaan isa isheen na jaallataa turteef natti miidhamteef immoo sana gochuu kootiif dhiifama gaafadheeraani isheen amma addunyaa addaa keessa jirti. Anas hin jira jechuudha. Hai, ani biyya Jarmaniin dhufe, ani biyya baay'ee nan deeme. Namoota baay'ee wajjin wal barre, garuu nama akka isaa addunyaa irra hin jiru. Ani mana shaayeen dhufe. Inni immoo achi taa'aa ture obboleettii isaa bukkee. Inni natti haasofse, natti haasa'e. Jalqabinsa siyaasofsiise. Na affeere, Finfinnee natti argisiise. Guyyaa guutuu wajjin oolle. Bakka amma mucaa tokko qabna. Lammaffaa dhufaarra. Jaalala naan ammayyuu na qabeera. Jaalalli anaan yeroo na qabu waan biraa nan godhu akka sakaanii of ajjeesii riba dhabii nan godhu. Ribas nan rafaa. Of ajjeesuus yaadeen beeku. Garuu arguuma afaan natti tola naman jaalladhu sana malee waan kan biraa miti. Jaalalli ittuma jira, hordofaan jira, barbaadaan jira, gaafan argadhe isinitti hima. Jilbaanis, miillaanis, yaadaanis duukaama irra. Yeroo jaallattu yookaan yaa kiraashii qabaattu nama sana abbaan suni fiiliingii si keessa jiru sana hin beeku. Maybe akka kootti yoo ta'e isheen dur ba'anii attentionii koon qabadhee kiraashii irraa qabaachaa jiru suni waan yaadaaru waan ishee qabu waan hin beeknee fi itti machuun namatti ulfaata. Garuu immoo dhokattee dudduuba bakka isheen ooltu bakka isheen nattu callettee hordofte numti yoo ofiisaa satisfaakshinii tokko nama laata. Gaafa isheen dhufte face to face namatti haasoftu immoo sodaan jirreetu namatti nama ija ol fuudhanii ilaaluun namatti ulfaata. Yoo mallee ergaa wayii yookaan akka yeroo keenyaatti jechuudha jenereeshinii ammallee kan biraa qabaachuu danda'a akka yeroo elementarii fa'aa barannutti yeroo boqonnaa irratti hidhattee daftara ishee keessa waan jechuu barbaadde barreessite keessee xalayaa jaalalaa waan ta'e barreessite gidduu keessee baddaa isuma yuumoon dhokatta argitee maal naan jette kan jedhu waan akkasii faatu sodaa akkasii nama keessatti uumama. Kan biraa moo jaalala namootaa yookaan rileeshinshiippii kan inni caalaatti attentionii koo itti kennee ilaalu warra gaa'ela qabatanidha. Isaanin rool moodelii godhadha jechuudha. Keessumaa warri akkuma sila jedhee iftoominaanii bakka akka obbolaatti akka abbaa manaa fi haadha manaa nama yaada wal dhuffatee yookaan waa ibsatee walitti machuu sodaatutu hin taane akka obbolaatti akka friendly yookaan akkuma hiriyoonni bakkeedha wajjin taphatanitti yeroo isaa wajjin jiraatanii natti tola. Wanta simple ta'e yookaan bakka bifuma salphaatiin gaa'ela isaanii warra geggeessatanii akka isaanii utuu hin ta'e yookaan waan akkasiitu hin qabaadheen jedha nan qabaadha jedhee yaadas. Miirri suni wanta jechaan ibsamu wayii miti. Miira wanta ibin maqaan isaa akkasitti himuu hin dandeessu. Garuu immoo nama sana callettee yoo ilaaltu wanta sitti tolu tokko jira. Bakka refresh goota utuu abbaan sun si fuulduraan deemtee callettee teessee ilaalte sitti tola. Biyyeessi ishee yoo na jaada ijoollee tokko moo lamaati qalladdaa tidaarii nama na diisisuuf heesa. Bakka ani yerooni fuulduratti ishee ilaalu natti tola. Miirri isaa baay'ee gaariidha. Ani akka kootti akkam fiil godhette jechuudha. Akkam fiil godhetti miirri isaa baay'ee gaariidha. Namani yaada koo keessa gashadde sana gaafan ilaalu gammachuun argadha natti tola. Utuu dhuftee na haasofsiiste natti tola garuu
sodaan immoo keessa kootti wanta uumamuu fi face to face itti siqee haasa'uu nan sodaadha. Garuu utuma keettu immoo bakka inni sirra ija jabeessi narra ija jabeessi immoo dhufee fudhatee achumaan garaa na kutachiiseera jechuudha. Amma marsaa lammaffaatti immoo rabbi na gargaara dheeyyaadha.